Ati isa jaalata moo na jaalata? Ani moo an duraan isa jaaladha amma garuu si agarraa si irra jaaladhire. Ummaan ta'e akka walitti heeruun dhufeeti biyammaa okaa jirra hayatte de. Tuma harkatee Kun natti harki asira. talatiyya maal seete dullummaan nuti ammaatte guyyaa takka takka ijaan sirriitti ilaalu har'a ammoo. Ummaa deemasisu dadhabda. Laaliin talati Barnamni. mucaa dangafaa odoo jiru quxusuunii fuudhu tunaadaa teenyaa miti. Maalummaa? Bar telefoonni ni cabdi maal? Maal godhaa jirtu? Irraa oba godhan jiru bas. Maali kun as fidime eenyu tun eenyu ishee? Inni dhooftaa barummaa maal telefoonni ni cabdi bas. Tuni eenyu? Mastawatiidha. Tuni hin bareeddu akkamii ummaa laali. Mee afachu. Attis mana siree kanatti xiqqoo qoysu. Laali. Hin bareeddu mee laali. Naffuu ta'ee yaadaara. Afachu. As laali ka. Afachu meenaan qulqulleessa. Akkasiin itti bareeddu laalmee. Muktaar kiyya meela. Mee hiikan muktaari mudhisiin hin jennaan ofumaa laali malee muktaari. Baali kun. Inni bareeddi. Laali ni bareeddi jedhee argitee? Laali. Ni bareeddi jedhee barummaa argitee inni illee ni bareeddi obboleessi kiyya guddaallee ni bareeddi jedhee. Homaa takka. Kan Inni ishee dhaabbataa irraa hin fidime. jiru. Kan dhaabbataa fidime. Ni jirti ka dhaabbataallee garuu naa ergi hin jenneen hin qabu. Naa ka dhaabbataan qabummaa. Dheertuu. Mee kan. Anumaan takka gomaariin isii anumaan qixa. Mee anan jedhu. Gadi bayitoon. Oddoo san keessa. Gibbii san xaxxarani. Beekaan booda achi gadi ba'uu fedha. Yeroo deebiin hafuutaa ummaa. Isin xaffuudha beekme dhaqi gibbii san xaraggooni bakka hin taa'e fa. Okay amma xaragee deebi'a. Beekaan. Okay. Aba mataa godhu. Ilaahi bakki ati dhaan na dhaga'e waan argitee. Maaluma? Maal? Akka abbaa keetii ta'eeti baali kun waslaata. Maaliin balee? Duudhaan kun sirra xiqqaa mucayyoon Inni bilbila dhala guddaa qabaa sanii dhalaa bareedu si argisiisa. Noobiyaa tana malee hin qabu. Maaliin godha? Inni silkii guddaa qabaa tana malee hin qabu. Inni feesbuuk irratti argaa, tiiktook irratti argaa, yuutuub irratti argaa. Inni dhalaa eessatti barbaadee argaa kanaan illee ta'an silkii tana malee san tuttuquun beeku. Hin barbaadne biyya duraan barnoota nan agarsiin jedhu na didde. hin bittuure. Hin beeku tuttuqu. Tanuma isaa kana fudhadhu kaa. Tuttuquun beeku. Ofiifuu tuttuqamaadha maaliif tuttuqxare? Tarkii. Laal mucaan kun akkasi duuba ka'ee akkamitti hanga odoo ati teessu inni fuudha. Ati fuudhi mucayyoon tun bareedduudha akkasiin tarre. Akka goota. Sama isaa tanu. Haala nan dhiisoo isheen hin jiru. akkamitti ati mucayyoo tana ifuu taanatu sitti fuusisa. Laalaanis ilma kiyya dulloo. Ani dubartiin fedhu fuudhan jaalladha. Dubartiin fedhu. Maal haa godhu dubartii irraa? Dhiira fuutaare. Fuudhuun fedhu. Akkamitti fuudhuuf feene? Maal haa godhu Laal ilma kiyya akka ati gootu. Atuu hin jirta maal haa godhu? Laadha teeti malee jaartii teeti miti. Ani dhadhabee kan jira laal. Waa bunarree daffafachuu hin dandeenye. Dirqamaani nama na barbaachisa. Mee ka'ee oddoo sanitti achi deemuu fedha. Mee gadi na baasi. Akka gootu. Mucaa san akka walii gadi hin deddeemne. Bilbila sanirree nattaa fidu. Mee dhaqi waami koottu hin xumurre. Deemi waami koottu. Deemi. Ayye. Dhaqi waami koottu. Def. Ayye. Ay ijoollee zabana tana anaan gafti gawwaa ta'eetoo xiqqaan gamna ta'u kana milaacii dhumaa barinni milaacii kun immooyyuu maali kun qottoo akka dooma maali kana odoon ani dhiira ta'ee haadhi manaatiyya diqaalaa fiddeen jedha aniin tun abbaan isaanii tokkichu eessaanatti dhufe kun baali boo. Geessine? Geessine raawwaa. Karaa asasuma. Fidi karaa asuma kaayee. Mannoo san fidi.
Namni aadaa abbaa ofii qaddamee hin qaddama badhanii. Rabbi nu laaffise. Rabbi nama qiimaa isii fuudhee rabbi nu godhe. Jannanni miila isii jala barbaadatanii ammoo isiirraa Uma Ilma kiyya ati siin hin jenne mucaa isaan bilbila isaa. mucaa hin jiru bilbilee aduutti gabbaa dhaqe. Afachuma ilma kiyya. Mee asuma dhaabbadhu ati. Asuma dhaabbadhu mee. Hayaa okee na qabadhu asu. Ay ilma kiyya. Ate? Salaatee yaa ilma. Naa jiraadhu ilma kiyya. Maali ijoollee kiyya. Aduun kun nama gubdi. Bardila akkasuma keessa taa'ee uummataa. Xiqqoo aduun tun si taa'u ituuti malee akkasuma keessa. Inni si aadaa guutamaa si sukkuma. Haya. Ganamaatu waan akkasiin guutu. Anan jedhe ilma kiyya. Akka gootu. Bilbila teessan. Obboleessa keetii kenniifi tooni. Kan isa asan immoo ati fudhadhu. Maal seete? Ummaa bilbilli xiyya Beasfiti. widdiidha wayii gatiira keessaan bitee si fakkaateessa. Maal seete? Nookiyaadha barnookee wata kan fayyadu. Anatu sii bita tanan biraa teetun tuttuqamu waan barteefi. Kiyya ministirii waa baay'ee qabdi ummaa ta'isaa isumaa biti. Ani fedhu Telefoonaaf jaartii walitti hin kennan ummaa maal taate obboleessi illee haa ta'u malee ministiraawidha. Yaa ilma kiyya. Anumatu tuttuqamtuu sii bita dhiisi. Biti. Akkatti na fuutee deemtee Biti. suuqa san. Suuqa kinoo gisee durii abbee waliin deemnu san kaa. Jira moo badee amma? Suuqa hoggaa abbee jiru waliin deemnu san kaa. Tami. Ishii kinoo laal ulaa ishiitirree diimtuudha. Ulaan Jijjiiramee jira sun wanni nu jijjiirame sun gizee ati jirtu gizee birrii nu jijjiiramte suuqa jetta. ma guyyaa abbee waliin deemnu san kaa. Bilbilli kun hin jiru kinoo laal kan akka obboleessa keessa beekta. Tokko ana akkana ol godhan tokko jira. Ana akkana godhan tokko faa jira. Kuniinumaan jiru yeroo sana. Amma aduun sin gubne. Amma maarree achi nageessitee sii bita telefoona. Telefoona rakkoo qabuuti. Ilma kiyya aduun tun aduu roobaa fakkaatti har'a mataana dhukkubsiti naga. Aduu roobaa fakkaatti nagalchaa. Ummaa ol seensisiidhatti mee bakka wayii ga'ee deebi'a. Hintuun rakkoo qabu. Kai bakka aduun haganoo keessa ta'a malee. Mee kabartuu dhaqabi yaa ilma kiyya. Duraan si sukkuuma fi har'a sukkuumaan barbaada. Dhiisii bokkaa jiraati. Aduun tun nama baqsa. Assalamu alaikum. Rafaqti. Seni. Hai. Umma. Maali dhukkuba? Laa amma reef kana duggabba mee bara duggubeesanii irra. Mee akkana qabbeetii baachii nama taa'ee biraan ka'in oke. Way haadha isaa magaalaa mucaa haadha kan jedhamu silaatti jedhee gara na billoomtu jiraatti marga bulee naasisee bira gara haadha gadi bira tokko. Maali? Muktaar! Sadaqee mucaa sun as na ciibse sagalee maaliif Muktaari miti. Eeyyuntala tite. Muktaari miti eloo biraa. Eenyuoti? Mustafaan na fitee bar ummaa si yaawwasi barsiiseedhe. Jaalallee Muktaar kiyyaa saniiti. Laa ota Muktaari miti. Mustafaa. Tan mucaa milaacii saniiti. Eh. Kun qottoo maal jaalataa miti. Intalati. Mee kottu. Mukaan Har'a aduu kana keessa turee tolaa lijii lalaalaa jirtu. Mukaan gattaa kan mukaan harkaan hin dhagaan isin argaa. Mee kottu har'a xiqqoo ijiitu seeraan
laalaan jirtu mee koottas ta'a. Maal seete guyyaa takka takka ijjitu hin laaltu mee kootti maal kadeen Kun akka warri fi asira. talatiyya maal seete dullummaan nuti ammaatte guyyaa takka takka ijaan sirriitti hin laalu har'a mooyyuu akka shiimmootitti na affeelan ijoolleen aduutti gadi na baasan. Maaliif? Aduutti na ho'isanii lallamaaniin. Mee fuulumate sanatti kan intalatiyya ati ganaan laal mucaan kun daa'ima amata 12 beekta. Mustafaan kiyya guddanne amata 12. Mucaa kanirra guddaasan sitti himne obboleessi Mukaan gataa. guddaasan argite Nagarre kami garre gutta. innis xiqquma ol caalani kun amata 12 sunirree amatuma 18 baay'ee biti garuu inni miskiina Guddaan kun amatuma 12. guddaan amata 18 Xiqqaan kun hoggum 12 qofa. waggaa 12 qofa. Kan mucaan guddaan amma naguu kummoo. Intalatiyya inni dhaabbata qaba kaana dhalee moo sidhan ana haadha isaa maal taate Ka kana dhaluu danda'a. intalatiyya ati akka anaasitti dulloomteen ijoolleen dhalin anniin tun guddaa ta'ee tallaan tan amata meeqaa ta'e odoon taa'ee dhiira kana filuu odoon hin heerumu ifuu dodon jedhu nama dhiira kana odoo filuu booda abbaan ijoollee tana ana mata 30 na fuudhe turee tan muktaar kiyya da'e achumaan xiqqoo amata amma Mustafaa kiyyaanii fuusisu kokkee kiyya odoo na kuttee'u Maal jechuun? abadan hin heerumtu Mustafaatti Akkam godhanee eenyutti heeru malee? ati aan itti heerumtu kun laal amata 12 waan ta'eef umrii isaa yaa eeggatu tan umriin guddaa tan sammuun guddaa tan waan hundumtu guddaa laal dhumaanu guddaa muktaaritti heerumtu Bakki muktaaritti heeru. muktaaritti heerumu hoo jette laal ulaan tiyya laal kinoo asii Anna mana jaalannetti akkamitti heeruma isallee hin jaalladhu inni hin jaalladhu. suuta ol jaalattan ilmi kiyya dubartii jaalatee hin beeku dubartiinis isa jaalattee hin beektu ana malee dubartii hin jaalatu inni hanuma haadha isaa Umma. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Dhuftee? Baga dhufte. Laal dhaga'i kaatirree booda dhaga'uun kennoon micayyoo tana abadan naati ifuutu jedheeraan ifuutu. Maal taate umma biyya umma osoo hin beeku waa balleessite moo umma argite moo maal taate? Micayyooni maal taate bee? Omaan taane. Duuba maal hin fuute ta'umma maal taate? Muktaaritu fuudha. Ati ganaa daa'ima umrii kee eeggadhu micayyoo tana muktaaritu. Muktaartu fuudhaa? Amma waan hundumaa ifuutu waan mucaasan Dhalee uumaa aanne muktaara akkatti hin jaalladhu hin beeku yeesuma. Laal Inni illee hin jaalladhu. muktaara ati jettu hin jaalatu dubartiin jaalatu inni. Mukaan gataa kamuu inni maal isaa? Niiti qaamata meeqa waliin jiraattetu egaa abbaa manaa kiyya narraa du'e wanni tun narraa Siman mari'achuuyyuu. Umma. deemsime ilaalchi wayii ilaalchi laala. Ati akkamitti uumaa deemsisuu dadhabda? Laal hin taphati. Barnamni. Mucaa dangafaa odoo jiru quxusuunii fuudhuu tun aadaa teenyaa miti. Yoo barbaadde laal bayi tol bayi shaaraa irratti bayi kundu bayi bicayyootan haadha tiyya hin fedhu hoo jette bicayyootan fudhadhu bayi fuudhu. Malee mucaa kiyya odoo jiru ani haadhi isaa odoo jiru. Namni dulloome akkanuma yeroo tokko yoo yaada jijjiira rafee kan yaada jijjiiraatee rallaalee. Kaamila. Maali hojjan? Ummaa lamne? Maali raftee jolkaanaan waan ijaanuu laaluu dadhabde. Lamne? Kanaaf Sammuu buleessite. garagalte. Muktaara jettan kana. Sagalee isaatiin dhagaa intalatti jira. Mucaa kiyya isaa argitee mi? Barattee jaalattee Kanaaf sitta waan sin jette hin godha. Maal jiraatan? ilma kee ilaal dhaga'i inoo ifuuta micayyoo tana fuuta tana laal. Kaa'ummaan mallee deebiteetu maasuuf taasa maal jennama wanni akkanaa waan kaanyiidhaas hin jedhumma. Os. Kanaaf waan akka taasiftee Os. Sibye. Maali dhiisga?
Dimje. Ish. خلاص أمه إيش هكا قوت شيء كذي قوت. جايو تنارتني خاسي يس. Amma ampuut walla timpuut. Eh. Asobbaan kee jiraate atu akka nan gootu min beekan dikka Oda guddaa jiru ati fuuta. Ifuut. إيش خلاص أمه أقول بقى Fuutan abbaan qabattanii illee yatiimettee akka na gootan beeka. Argaa kiyyammaa achi ilaal mana kana hin argitu. إيش خلاص أنت Imbosa. Iga. إنجلو تا Imboy. Dis ya dem. Situ fuudha ilma kiyya. Tunjollati kiyya. Sini akka ye Muktaar. Mana hirribaa keessa san. Wanni hundumtuu jijjiirame bareedaadhaami. Deemaa toon olii rafa. Ani dhageetan sheeka fidee dhufa. Amma dhufutti rafaa toon. Hoggaa dhufu nikaa olii hiitanii deemaa olii وصورة rafa. في جريدة ثانية Maal jechuun? Deemaa rafaa Laa, laa, rafaa. hin ta'u. Rakkoon qabu. Musaamaha sinii godhanii. Rakkoon qabu dhaqee sheeka fidee dhufa rafaa siin amma dhufutti. Muktaar dhageette miiree waan ammaan jirra waan isaan jiran qaali isaanii godhuu qabna kan ittillee baran obboleessi kee atiitu isii irra bareedaa si irra jaalladhe kala samma kisi seera ummaan teetillee siin na jaalattee hin beekami deem ka waan ammaan ta'etti boona qaalii siin goonati ka'i kanu yaasi. أني سوى جرفنا Maaliif? أتوجي أوبلسكي سياتا أتيلي أوبلسكي ياتا كم تيجارتي أوبلسكي أو جرف جالي أوبلسكي أوجي أني أمتي دوران أمتي دولون تو مارك تاسوتي نت سيفو ده ماله إني سيجارة تام جان سوا كنا بويه كتير إسا دي ماله سوى جنرف Is bakka duraanus maaf jedheeti wayi namni lafarraa dhabame an duraanuu أتيجي سيجارة تمانية جالت ani immoo an duraanis jaaladha amma garuu si agarraa si irra jaaladhire ummaan ta'e akka walitti heeruun dhufeeti yammaa okaa jirra hayatte deema. أسوى جرفو أوبلسكي سافو أوبلسكي أسيفو أوبلسكي أسيفو أوبلسكي